ሰላም ሰላም ቤተሰብ አሸማ ሀርከፉኔ uummata qashtii uummata jaalalaa akkam jirta fayyaa keessanii anillee fayyaa kooti isinis akka fayyaa taatan abdiin qabaa mana kanaaf warri haaraa taatan chaalaanii kanaaf warri haaraa taatan subscribe like comment gochuudhaan jammaraa isiniin jedha asgeenyee galanni isaa ga'u mana geenyee kaleessa viidiyoo xiqqoo status isin hojjedheen ture እና akkasii galanni isaa ga'u biyya kiyya ga'ee galanni isaa hin badinii agartanii shurrubbaaleen dibbin godhee akka tannaadhe እና gaayis akkasii isiniin jedha boruu tsabalan deema fananii yoo waan jedhee yoo waan fakkade yarbi mataan keessa gadi yaagana እና boruu tsabalan deema fananii isiniin jedha kadhannaan keessan na biraa hin fagaatin na waaqana kadhaa kana yaadilleen akka biraan nagaw bakka yaade akka biraan nagaw fayyaa kiyyalleen akkamitti argadhu fayyaa kiyya argadhe moo gara maatii kiyyaatti akkan deebi'u isiniin jedha እና akkasii uummata qashtii wanneen ergaa xinnoo isinii dhaamsuu barbaadu warri gara biyyaa dhufuu barbaaddanii mi'a qabaattan jechuudha dhugaa isiniin jedha mi'a ofitti hin baay'isina rabbi kutata ofitti hin baay'isina mikinaatuun boolee dhuftanii gattanii qofa deemtan inni nama gubaanii kanaan dura waan an argeefanan miilana mi'a homaa hin binneen jammar uffata illee nan ishiin qorra gizee qorraa minamna naa bittee fudhadhee dhufee እና daa'ima kiyya bichaadha kan uffata xinnoo bite balee ofi kiyyaan ta'e wanna tokko fideen dhufne baay'ee rakkisaadha kiiloon rabbi baay'ee ulfaata ijoolleen maatiidha ambooletti gattee deemti bakka duraa yoo darbeef akka lammaffaa darbuu hin danda'u እና akkasumatti achitti gatanii qofa deeman rabbi akkatti nama raaran እና sabasabanii booda booletti gannee deemnu yoo ta'e yoo hafe wayya rabbi ta'e immoo uffata haaraa jala godhaatii aroogee wayyaaniin kunoo waan isaan sinii kenna manaamna kan gubbaa godha maaliif siitan isa gubbaa gootan yoo baay'atalleen isa hin gattan addisiisan hin gattan amma ijoolleen tokko addisuma nagaa kana gatanii qofa deeman rabbi ani maalaan godhe uffata gammaa akka bijaamaa minaamin tokko naa kennitee jirtanii sattiin gubbaan godheessa yoo kiiloon natti baay'ateen hangatee deema isuma dheetanan rabbi gubbaa godhe akka carraamoo kiiloonis natti hin baay'anne galanni isaa ga'u dhaga'umanan keessa darbe bichaa shaanxaa na jalaa hafee ture kaleessa har'aan deemee fudhadhe shaanxaa faashinii akkamii akka ta'e hin beeku akkana fidaniiru rabbi abudabiidha ijoollee wajjin dhufne indaallee shaanxaa isaanii hin dhufne ture annaa har'a deemnee fudhanne warri har'a abudabiidha dhufan immoo bor deemanii shaanxaa fudhatan maaliif akka akkana godhan garuu hin beeku rabbi maa fakkeenyaaf namni tokko warri qaxisaa kontiraataan baadiyyaa galuu barbaadu jira yaani kiflaa garii gara baadiyyaa garuu hin arganne akkasitti amma namni Addis Ababa buluun barbaanne qaxitaa kontiraata qabatee mi'a isaa fudhatee deemuu barbaada garuu biyya shaanxaa isin jalaa bulu kan immoo giddeetaadha harka qabattanii buluunis wacii meeqa jira Addis Ababa keessa akkuma beektan gaafa nama alaa dhufee argu immoo uummanni keenyas akka waan birrii keessatti harree dhufnee isaan itti fakkaata wanni hunduu isaaniif baay'ee ulfaata bicha galanni isaa ga'u hundumaa dhafu እና akkasasaniin jedha uummata koo yaa uummata qashtii kanarraaf immoo yaa gaafa xawaalaa deebinee wajjin haasofnaa ammasitti miidiyaarras fagaachuun kiyya giddeetadha lama jaalataniin ta'a mitiire fayyaas wanni hundumaa jaalataniin ta'u an dursu lafa kanarratti durri fayyaadha እና akkasisiniin jedha waaqayyo si amaaru waaqayyo si fayyisu naan jedha waaqanaa kadhadha dhugaasiniin jedha har'aan nagahuu isaatiif galata oggaa har'aa taa'ee ani oggaa ittanan deebi'ee hoosiniin galee oggaa har'aa taa'ee lamboo ayyuu ganama galgala kiyya kunoo immoo har'atti jedhee galanni isaa ga'u innis darbee immoo har'a immoo as ga'e oggaa har'aa immoo eessa akkan jiru ani hin beeku isa bichaatu beeka እና ማልስኒን ጀቹ በርባዴ ተነኒ አንዱር ሰፋያ ኦፊቲ ማቲን ኬኛ ችግር ያሳውን ይሰን ኦፊ ኬኛ ኦፍ ቤኔ ወለ ሂንዱና ኦፍ ዳብና ዱጋስኒን ጀ አንዱራን አንድ
duraan akkamitti akkan jiruu fi amma akkamitti akkan jiru anatuuf beeka. Anaa fi waaqa tokko bichaatuuf beeka. Keessa kiyyas ta'e gubbaa kiyyas ta'e waaqa bichaa beeka akkattan jiraachaa jiru. Innaa argi kiyya abiddi natti bobeessaa gaafiin akka tagoonda san na ciniinaa gaafiin immoo na qorottoma. Bichaa maal siniin jedhure galanni isaa ga'u amma nan hiikkadha natti fakkaate abdiin qabas. Okay. Innaa akkasas siniin jedha. Warri achitti haftanillee waaqayyoon yaada keessan assaabii keessan isinii assaaka'e biyya keessanitti akkasin galchu abdii guddaan qaba. Garuulee tokko siddatii kana yoo laalan abeet aango ijoollee kalee tokko gisee ilaalu mucayyoon takkitti fa'aa ji'a afuratti erga deemte mana of keessatti bofa argitananitti nan didee astanaasaa faraadheenii dhufeette. Bofni soofarra koree qofa ta'a jette. Soofarra koree ta'a gaafa duraa maa inni kaakun hidhee tanan iyyeette. Isattiin maalish kallee anaan jetteette. Maalish kallee jettee jumaanaan itti dhiisee nuurumaa tamalaallasee akkasuma bakka rafuullee hin dadhabee booda biiroo nageessinnan akkaman biiroo si keessatti natti maraattee sirumaa biiroo nageessine biyyi kiyya naasaafaree tanan didee dhufeette. Bichaa bakka dhugaassiniin jedha. Saawudii kana ammoo an jiru makaraan safu rabbi. Indaalee ijoolleen achitti anan argees onnoo dhandhanii dhufanis Saawudiidha. Takkas ji'a lamattan dhufeettee maatittuun himnee boolee keessa teechi akkam akka taatus macarrashaa ishee waan naa beeku. Takkas immoo akkasuma galgaluma kana ka'anitti tikkeetti naamuranii na gaggeessan jette mariitu. Bichaa an Saawudii kana ani Saawudii si jammare jechuudha dhugaa. Saawudii maqaa isaa ta'uudhaan na surura waaliif akka ta'e garuu hin beekan. Innaa ijoollee Saawudii deemtan waaqayyoon mana gaariitti isin haa qabu. Siniin jedha odoon isinii danda'ame odoon Dubaay deemtanillee isinii wayya rabbi achi wayyaama fe'is ta'u Dubaay ammoo natsaannatii qabdi rabbi. Innaa akkasii wanni hundumtuu carraadha garuu carraadha. Lafa kanarratti wanni hundumtuu carraadha. Manni abaluu ga'e bareedannee mana akkasii nu gaannee eeggachuu hin qabnu. Makinaatum wanni hunduu carraadha. Iddili teessan ishii ganamaa jechuudha. Innaa akkasii siniin jedhaa. Amma nani deebutti. Okay? Amma nani deebutti. Subscribe, like, comment gochaatiin eegaa. Okay? Gaafan deebi'ee viidiyoo walirra hin dhaabu. Biyyas nan galaa. Maatii wajjinis nan hojjedha. Wanni barbaachisaa ta'e hunda nan hojjedha. Gara hojiitti as seena. Waaqa wajjin yoo fayyee qulqullaa jechuudha. Araba galanii taa'uun hin jiru. Daddafanii gara hojiitti yoo seenan malee malli hin jiru jechuudha. Gaafa hojii seentee homaa yaaddu. Hojii dhabdee hoo ammas achuma yaada qalbiin. Ani immoo akkasitti ammas qalbiin kiyya akka achi yaadu hin barbaadu waan ta'eefu gara hojiitti seenaa. Please uummata qashtii uummata jaalalaa sinan kadhaa. Subscribe naa godhaa. Like naa godhaa. Subscribein 1000 naa guute sa'aatiidha. Sa'aatiin 4 gaafa sa'aatii hidhadhee waaqni hoo jedhee waan hoo keessa oolee kifiyyaa naan jammaramuu danda'a ta'a. Kanaafuu subscribe gochuudhaan like commentii naa xaafuudhaan na jajjabeessaa. Uummata koo uummata jaalalaa. Uummata Itoophiyaa, uummata Eertiraa hundi keessanuu biyya alaas biyya keessas warri jiraatan na jajjabeessaa siniin jedha. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti waaqa wajjin sinis amiin jechaatii waaqa naa kadhachaatii eegaa siniin jedha. Anilleen axaatii kiyya wajjin ani axaatanyaadha. Kanaafuu akka axaatii kiyyaatti amma danda'ama ta'etti uummata biyya arabaa keessa jiraatan siddatii raan jiraattan hunda keessaniifuu tsalootii nan godha. Amma beekuma kiyyaa jechuudha. Nan beeka jedhee odoon ta'in amma beekuma kiyyaa. Innaa akkasas siniin jedha uummata koo fayyaanaa ta'anaa jiraadha. Namni biyya keessanitti galuudhaan tamanyaa jirtan waaqayyoon nagaan biyya keessanitti sinaa deebisu. Amma viidiyoon biraatii walitti deebinutti fayyaanaa ta'a. Horaa bulaa daabanaa biyya keenya biyya nagaan waa godhu. Analleen bakkan jedheen naga'ee nagaan immoo gara maatii kiyyatti naa deebisuun kadhannaa kiyyaa minyooti kiyyaa
kanas isiniin jedha. Fayyaa naa ta'aa, naa jiraadhaa. Amma walitti deebinutti.